Ajjechaa suukanneessaa hangara jabinaan raawwatame magaalaa Qadaritti bara 2023 baatii afuraffaa dhuma baatii kabajamtuu Ramadaanaa keessa kan tahe taatiin kun seenaan teenya tanarraa akkanatti jalqabdi. Magaalaa Masrii keessatti gurbaan maqaan isaa Absalaam jedhamu kan maatii hiyyeessarraa dhalate nama kabajamaa fi amala qabeessa ture. Absalaan jiruuf jireenya isaa biyya isaa keessatti jijjiiruu waan dadhabeef karaa biyya Qadar imaluuf murteesse. Ergasii Absalaan viizaa hojii fixatee karaa biyya Qadar imale. Erga biyya Qadaritti imale Absalaan hojii feerummaa yookaan makiinaa oofuutti qaxaramee isa san hojjechuu eegale. Hojii kana Absalaan akka malee hojjechaa ture. Akka malee hojii kana erga hojjechuu eegalee hojii kanarratti amanamaa fi nama hojii tana dandeettii guddaa fi muuxannoo guddaa qabu tahuu isaa agarsiisee hojii isaatiifis amanamaa ta'e. Ergasii gurbaan inni biroo hojjetu Absalaan jechuudha. Haalaa fi amala Absalaan hedduu waan jaalatee jiru hojii dabalataa kan guyyaa boqonnaa isaa hojjetu akka maallaqa dabalataa argatuuf isa gargaaree hojii isa lammaffaa hanneef guyyaa boqonnaa isaa akka ijaarsa manneenii irratti hojii argatee hojjetu maallaqa dabalataa argachuudhaaf. Ergasii Absalaan hojii isa lammaffaa kanaas hojjechuu eegale. Hojii kanarrattis muuxannoo cimaa waan qabuuf cimee hojjetee amanamummaa guddaas argate. Ergasii gurbaan kun hedduu takka jaalate. Absalaanis erga bubbulee booda akka haala biyyattiitii fi biyyaanis wal qabatee jiru waan hubatee jiruuf obboleessa isaa kan Masri jiru karaa biyya inni jiru kanatti biratti waamuu murteesse. Ka isaafis gargaarsa ta'u ifiifis dafee ka waan takka buufatu karaa biyya isaa deemee jechuudha. Ergasii viizaa hojii obboleessa isaatii fixee karaa biyya Qadaritti waamee bira fide. Erga obboleessi isa bira dhufe karaa mana jireenya isaatti obboleessa isaa geesse. Yeroo obboleessa isaa karaa mana inni jiraatu geessu Absalaanii fi saahiba isaa kan maqaan isaa Ishaaq jaanitu mana kana wajji jiraate. Inninis warruma Masriiti. Ergasii isaan sadeen kun mana kana keessa wajji jiraachuu eegalan. Isaan sadeenuu hojii isaanii akka bareetetti deemaa turteef haalli qilleensa biyyaatis isaaniif tahee jiruu bareedduu keessa jiraachaa turan. Yeroo kana bara 2023 baatii afuraffaa keessa jechuudha. Seenaa soomanaa yookaan seenaa Ramadaanaa guyyaa lammaffaa jechuudha. Haftira manarraa haftiranii miila diriirfannaaf toora galgalaa kana manaa bahan isaan sadeenuu wajjumaan jechuudha. Osoo karaa deemaa jiranii gurbaa umriin isaa toora amata 40tti dhiyaattu kan dukkana keessa taa'ee booyaa jiru arkan halaalarra. Ergasii isaan sadeenuu deemanii eenyu namni as taa'ee kanaan booyu baruu qabna jaanii gurbatti achi siqan. Gurbaan warra Masrii fakkaata. Ergasii gaafatanii inni namuma Masriiti. Ergasii rakkoo isaa gaafatan. Gaafa wanca addunyaa biyya Qadaritti qopheessaniin sababa saniin viizaa turizimiitiin as seene. Ergasii asumattiin hafee dhokodhee jechuudha. Hojii barbaadaaf garuu hanga amma hojii takkallee hin arganne bakkaan buluus hin qabu. Hojii yeroon barbaadee gaafadha. Ati viizaa turizimiitiin as seentee jirta. Kanaafuu viizaa hojiitiin yoo biyya kana galle malee hojii hin argattu naan jedhan. Kanaafuu bakkaan buluus bakkaan ciisuus waan nyaadhee dhuguus hin qabu. Akkanumatti gidaara jala bubbulee deddeemu jiraachaa jira. Biyya kiyyatti deebi'uuf rakkadheetiin jira. Akkaan itti deebi'uus malaa marii tokkollee hin qabu jee rakkoo isaa isatti hime osoo booyaa jiru jechuudha. Ergasii isaanis rifatanii inni kunis ilma biyya keenyaati waan ta'eef gargaaruu qabna jaanii murteessan. Ergasii waan dandeenyu hunda siif goona si cinaa dhaabbanna. Hojiis akka argattuuf tattaaffii ni goona si cinaa dhaabbanna yaalii goona amman tana ka'itiin wajji karaa mana keenyaa nun deem jaanii gaafatan. Ergasii tole je'ee isaan wajjin deem. Ajjechaan fokkotaan immoo isaanirra raawwachuu ta'u kun sababa gurbaa kana mana galfatanii ta'uu ta'a. Ergasii fuudhanii karaa manaa geessanii nu waliin jiraadhu hanga jirtu hojiis siif barbaanna jaanii waan feetees nu gaafadhu jaanii itti makanii jiruu mana isaanii keessatti dabala. Ergasii inni kun mana oolaa isaanis hojii oolan. Ergasii haalota babbadaa gurbaa kanarratti arguu eegalan. Haalota isaaniif hin taane amaloota fofokkotaa. Amalli isaan isa kanarratti argan takkaffaa inni kun yeroo isaan soomanaan oolan yeroo hunda inni osoo hin soomanne isaa nyaatu argan. Haalli lammaffaa fokkotaan immoo
namootan isaan bira dhufu namootan mana san keessa hin galle kan isaan bira dhufu hiriyoottan isaanii hunda rakkoosaa itti himatee itti booyee maallaqa isaan gaafata. Yeroo kana haala fokkota namootan nu bira dhufu rakkoote itti himtee maallaqa gaafattu kana dhiisi. Nuti siif jira nu gaafadhu waan haajamte hanga nu bira jirtu jaaniin gurbaa kana itti himanillee itti deddeebisanillee garuu inni ka isaan dhagahu hin taane haala san itti mohofe. Ergasii isaan hanga dandeettii isaanii hojii isaaf barbaadanii erga dhabanii booda dhufanii isatti himan hojii siif arguu hin dandeenye. Kanaafuu waan tokko kan sii godhuu dandeenyu qofaatu jira. Inni akka karaa biyya Masrii nagayaan deebitu si gargaaruu dandeenya jaaniin. Ergasii inni immoo an karaa biyya Masrii maaliinin deema tikeeta maaliinin muradha akka hin qabu je'ee itti hime. Kana homaa hin rakkatin nuti tikeeta siif mura. Ergasii tikeeta muranii fi waciis kannanii fi harka qullaa akka hin galleefis maallaqa wayii harka godhanii sixootaa wayii akka mana isaaniitiif firoottan isaatiif geessuufis waa bibbitaniif akka harkan qullaa hin galle jaanii. Akkasi qophaan garuu inni tola ijoolleen tun isaaf tolaa jirtu kana itti hin mul'anne. Inni isaanitti hammeenya yaadaa jira. Isaan isa duubaa tola oolaa jiran inni immoo isaan duubaa hamtuu fi shira hamaa itti xaxaa jira. Kana isaan qorachuu eegalee mata matatti isaan duuba deemee jechuudha. Jara sadeen kana keessaa tokko bakka inni maallaqa kaayyatu bari. Ergasii maallaqa wayyaa waan achi keessaa qabu guyyaa boodaa guyyaa kenni isaa dhiyaate. Za'aan muraasni irraa hafe bararuudhaaf. Isaan kana guyyaa dhumaa wajji jirra. Kanaafuu arraan tana wajji haftirree za'aan bararuun kiyyaatis za'aan deemuu kiyyaatis waan dhiyaate arrata dhumaa wajji nyaannee wajji dhugnee adda deemuu qabna jeen. Yeroo kana isaan sadeen keessaa inni tokko mana hin jiru. Obboleewwan lameenii jira Absalaanii fi obboleessa isaa jechuudha. Ergasii gurbaan kun waan nyaatan keessa waan nama raffisaa waan nama gaggabsaa summii qopheessee nyaata keessatti godhee fi dhugaatii keessattis godhee fi ergasii nyaachuu eegalan. Erga isaan nyaata nyaatanii dhugaatiis dhuguu eegalan xiqqoo booda miirri isaanii kutee achumatti gaggaban. Yeroo isaan gaggaban kana ka'eetii bakka isaan maallaqa itti dho'ifatanii waan baree jiruuf achi keessaa maallaqa gugurratee baasaboora isaaniitii fi wantoota adda addaa mana keessaa walitti qabachuu eegale. Yeroo kana dawaan inni kenneef isaan tursiisuu isaan ciibsee tursiisuu waan hin danda'iniif isaan hirriibaa itti ka'an. Yeroo isaan hirriibaa itti ka'an isaa meeshaa gurratee waa mana keessaa fafattashu jiru yeroo argan itti lallaban boo maal hojjechaa jirta jaaniin. Garuu isaan dhaabbatanii isa kana qabuu hin dandeenye. Humniti isaanii lallaaftuudha ture waan qaama isaanii keessaa summiin hin bahiniif jechuudha. Ergasii ol ka'anii isatti achi siquu isatti achi deemuu yaalii godhan. Garuu humniti isaanii yeroo saniif daciifaa dadhabduudha waan turteef fuudheetiin billawaan isaan diddire bakkumatti. Ergasii san qofatti illee ergasii diddireellee hin dhiifne morma isaanii irraa muree lafa kakkaa'e. Erga waan haajame achii fixate booda achii bahu yeroo inni ka'uu hulaa dhadhaamtu arge. Ergasii rifatee hulaa duuba dhokatee yeroo hulaan banamtu Ishaaqi isa sadaffaa ijoollee wajjin kan jiraachaa ture. Yeroo obboleewwan lameen hiriyoottan isaa kan du'an lafatti argu yeroo if duuba garagalu kunoo gurbaa isaan keessummummaaf if bira jiraachisaa jiran tola itti oolaa jiran arge. Yeroo qabsoo itti bu'u garuu hin dandeenye. Gurbaan isa kanaas Ishaaqis achumatti ajjeechaa akka malee jechuudha. Ergasii bakka san qulqulleessee uffata bareedaa naqatee baasaboora isaatii fi maallaqas fudhatee za'aan waan geesseef taaskii qabatee karaa iddoo xayyaaraatti kute. Yeroo kana salaata subii erga azaanee booda gurbaan ollaa isaanii ijoollee sadeen kana karaa masgiidaa yeroo hunda wajji deeman. Hulaa itti dhadha'ee kaasuudhaaf hulaa itti dhadha'e. Yeroo kana nama isa jalaa dubbatu tokkollee dhabe
dhiiroo maal ta'an har'a ganamaanii karaa masgiidaa na dura kutanii jee ulaa humnaan itti dhodhe yeroo kana nama isa jalaa dubbatu tokkollee dhabe. Ergasii yeroo foddaadhaan qaawaan achi ilaaluu dhiiga wayiitu isa mul'ate. Namni ciisu jirus lafa ni arge. Rifatee dhiiroo maaltu waatee jee yeruma san boolisitti dawwale. Boolistoonni hatattamaan daqiiquma san keessa iddoo san guutanii hulaa cabsan. Yeroo hulaa cabsan du'a suukanneessaa gara jabinaan raawwatame argan. Achi yeroo kaameeraa naannawa sanitti hidhaa jiru laalanii maraammaran gurbaa mana keessaa bahu jiru kan suufaa fi boorsaa naqatee achii bahu argan. Yeroo kana gurbaa ollaa isaanii gaafatan isa kana beektaa jedhanii isa kana niin beeka keessummummaaf hanga torbee lamaa isaan wajjin jiraachaa jira kan ajjechaa kana raawwates isuma kana je'ee itti hime. Ergasii gurbaa yeroo kaameeraan laalan inni akka inni karaa eerpoortii deemu hubatan. Ergasii iddoo xiyyaaraa eerpoortii jechuudha eegu jiranii dawwalanii gaafatan. Yeroo gaafatan gurbaa akkana akka hin dabarsine qabaa jaaniin. Yeroo kana xiyyaaraan imaltuudhaaf izaa san baatu nu dura baatee jirti jaanii himaniif. Ergasii biyya Masriitti xiyyaaraa akkana nama ajjecha akkanaa fi akkanaa yakka akkanaa raawwateetu xiyyaaraa san keessa jira akka hatattamaan qabamu jaanii achi beeksisan. Ergasii xiyyaaraan yeroo biyya Masrii qubattu gurbaan ajjechaa fokkotaa san godhe xiyyaaraa san keessa waan jiruuf maqaan isaatis isa dura galmeeffamee eenyummaan isaa hunda ibsamee waan jiruuf yeroo fattashaa eegalanii baasaboora namayyuu yeroo fuudhanii maqaa ilaalan dhumarratti gurbaa qaban. Yeroo qabanii mana murtii geessanii qorachuu eegalan ajjechaa suukanneessaa fi fokkotaa san akka inni raawwatee ibsee akka inni raawwate ofumaaf ibse. Kanaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya seenaa kanarraa maal barattan? Seenaa kanarraa maal hubattan? Mee yaada keessan koomentii irratti nuuf kan